Eshi waan waaqayyoon nuti jechuun isaadha. Nuyi jechuun kottaa kan jedhu sun afaan Oromoo qofarra jira. Afaan biraarra hin jiru itti dabalan jechuudha. In uumna yeroo jedhu immoo baay'ina agarsiisa malee baay'ina agarsiisa osoo hin taane waaqayyoon of guddisuu isaa agarsiisa. Of guddisuu. Kanaaf maal jedha? Yemmus sagaleen jedha. Yemmus sagalee waaqayyo isa eenyuu nan erga. Eenyuu nan erga. Eenyutus ergaa nuuf dhaqa jedhu nan dhagahe jedha. Achumaan ani immoo kunoo ani jira ana erginan jedhee jedha Isaayyaas. Hubadhaa asirratti. Yemmus jedha sagalee waaqayyo isa eenyuunan erga yeroo jedhu qeenxeedha. Qeenxeedhaan dubbataa jira. Eenyuunan erga yeroo jedhu qaama tokkodha. Itti fufee maal jedha? Eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedha. Ergaa nuuf baay'ina agarsiisaa jira osoo hin taane guddinummaa isaa agarsiisaa jira. Waaqayyoon of guddisaa jira jechuudha. Waaqayyoon tokkichi nuyi jedhee dubbachuu hin danda'a jechuudha. Nuyi jedhee dubbachuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu waan Sillaaseetiin wal qabatee macaafni bakka tokkotti illee Sillaasee hin barsiisu. Nuyi yeroo jedhu immoo Waaqayyoon maal agarsiisa? Guddinummaa isaa argisiisaa jechuudha. Asumatti deebinee Isaayyaasuma seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irra naqa inshaallah nan gaggabaasa. Asumarra yoo deebinee ilaalle immoo wal diiga. Fakkeenyaaf asirratti kana booddee waaqayyo kottaa jedhe. Kottaa kan jedhu kan afaan Oromoo qofa kan itti mallatteesse kan biraarra hin jiru. Akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaattis nama in uumna yeroo jedhu ishi baay'ina agarsiisaa jennu. Kottaa kan jedhu kun hafuura qulqulluudhaa fi Yesuus haa jennu. Akkuma jarri jedhanitti jechuudha. Akkuma jarri dubbatanitti iyyuu. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbiraa fi allaattii qilleensa keessaa balali'an irratti horii qe'ee irrattis bineensa lafa hundumaa irrattis munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatu jedhee jedha. Ammas irratti kottaa jedhe. Gaanii immoo in uumnaa jedhe. 27 irratti maal jedha? Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraa fi dubartii isaan uume jedha. Jechi baay'ina agarsiisu 27. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume jedha. Qaama tokko jechuudha. Waaqayyotu uume qophaasaa jechuudha. Waaqayyo abbaa. Warri kottaa jedhaman sun eessa deemanidha amma gaaffiin? Warri kottaa jedhaman sun eessa deeman? Kottaa kan jedhamu sun Sillaasee agarsiisa yoo jenne 27 irratti Sillaasee sun eessa deeman? Ayiwa. Abdii amma na hubataa jirtaa? Mee deebii al takka. Eshi. Fakkeenyaaf 26 irratti kottaa kan jedhu kun Sillaasee argisiisa yoo jenne Sillaasee dhumaa jennu akka jedhanii fakkeenyaaf. Osuma jenneeyyuu kottaa kan jedhamee waamame kun qaama sadii yoo jenne 27 irratti maal jedha? Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume jedha. Akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraa fi dubartii isaan godhee jedha. Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume jedha malee Waaqayyootatu uuman hin jedhu. Warri Waaqayyoon duraan waame kun eessa deeman? Sillaaseen eessa deeme asirratti? Qaama tokko asirratti. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume. Nama uuman hin jedhu amma asirratti. Kottaa jedhee nama uume yoo ta'e isaan lamaan qaamni lamaan eessatti bira hafanidha amma gaaffiin. Baay'ina agarsiisa 26 irratti yoo jenne Sillaasee argisiisa yoo jenne 27 irratti immoo walgahii waamamanii irraa hafan immoo eessa deeman? Hin jiran bakka asirratti la. Eessa deemanidha? Tokko naan jedha. Sillaasee wajjin uume haa jennu ammas. Akkuma jarri jedhanutti jechuudha. Sillaasee wajjin uume yoo jenne waan biraa keeyyanni biraa kan faallessu wayii jira ammas. Sillaasee wajjin akka inni uumne keeyyanni faallessu wayii jira. Isaayyaas boqonnaa 24 boqonnaa 44 lakkoofsa 24 deemnee dubbisu waan akka jedhu. Eshi. Maal jedha Waaqayyooni? Akkana jedha naa dubbisa. Egaa jedha ani Waaqayyo isa si fure. Isuma gadameessa keessatti si tolcheedha. Ani Waaqayyo isa wanta hundumaa uume. Bantiiwwan Waaqaa kophaa diriirsee lafas dhiseedha. Yemmus eenyutu ana wajjin turee jedha Sillaasee mirresetti. Bantiiwwan Waaqaa kophaa jedha. Kophaa diriirsee lafas dhiseedha. Yemmus eenyutu ana waliin turee? Hafuurri qulqulluu mirre. Sillaaseen mirre. Ilmi mirre. Hafuurri qulqulluu mirre. Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24. Jecha Waaqayyoo kanatti subamoo
akkamitti sillaasee jira qaama sadii wajjin uume jenna qaama lama wajjin uume akkamitti jenna kophaa kiyya jedhe waaqayyoon kophaa maal jedhana kana keessaa balleessina moo akkamiin keessaa balleessina isaa laa keessaan balleessinu jechuun dabalataa waa inni dubbate Yesuus yeroo biyya lafaa turetti namadha erga ol bahee immoo hafuura kan jedhee fi laa akkasin jedhu macaafni erga ol bahee illee macaafa irraa ragaa agarsiifna jechuudha erga ol bahee illee ani namaa jedhe fakkeenyaaf hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 jennee dubbisnu lakkoofsa 8 maal jedha waa'ee Phaawulos irratti jechuudha Phaawulos Yesuus natti mul'ate yeroo jedhu lakkoofsa 6 irraa kaasnee dubbisna karaa irra adeemaa Damaasqootti yommuu ani dhiyaadhe waareetti dingata ifni humna qabeessi naannoo kootti balaqqeesse lafatti kufeen sagalee Saa'ol maaliif na ari'atta jedhu dhaga'e jedha yemmus Yesuus jedha yemmus eenyu ati yaa gooftaa jedheetan deebise inni immoo ana Yesuus nama Naazreet kan ati ari'achaa jirtu anaan jedhee jedha gubbaa irratti Yesuus nama Naazreet jedhee dubbate malee ana waaqayyo nama Naazreet ana waaqayyo Naazreet hin jenne jechuudha ana waaqayyo Naazreet hin jenne gubbaa irratti illee namaa jechuudha gubbaa irratti illee ana Yesuus nama Naazreet jedhee dubbate ammas hojiidhuma ergamootaa kana boqonnaa 7 irratti illee lakkoofsa 56 deemnee dubbisnu እሺ maal jedha Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqaafatinis waaqa keessa ol ilaalee ulfina waaqayyoo Yesuusiin mirga waaqayyoo dhaabbatee arge kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatee nan arge jedhee jedha kan gara mirga waaqayyoo dhaabbatee jiru ilma namaati kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatee nan arge jedha akka macaafni jedhutti ilma namaati kan mirga waaqayyoo dhaabbatee jiru malee waaqayyoo miti erga ol bahee hafuura ta'ee naan jedhaa ture amma obboleessi abdii kuni erga ol bahee hafuura ta'e malee nama miti jedha garuu Yesuus ilma namaati kunoo Istifaanos waaqa keessa ol ilaalee irra deebi'een dubbisa Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqaafatinis waaqa keessa ol ilaalee ulfina waaqayyoo Yesuusiinis gara mirga waaqayyoo dhaabbatee arge kunoo ani bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbatee nan argee jedha mirga waaqayyootti kan arge ilma namaati jechuudha hojiidhuma ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irra deebi'ee dubbisa waan jedhu jechuudha ofii isaatii waan dubbate Yesuus Kiristoos ofii isaatii waan dubbate hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 irraa haga 8 karaa irra adeemaa Damaasqootti yommuu ani dhiyaadhe waareetti jedha yommuu ani dhiyaadhe waareetti ifni dingata ifni humna qabeessi naannoo kootti balaqqeesse lafatti kufeen sagalee Saa'ol maaliif na ari'atta jedhu dhaga'e eenyu ati yaa gooftaa jedheetan deebise inni immoo ana Yesuus nama Naazreet kan ati ari'achaa jirtu anaan jedhee jedha gubbaatti illee samii keessatti illee maal jedhee ana Yesuus nama Naazreeti jedhe jechuudha gubbaallee namadha jechuudha ana waaqayyo hin jenne ana Yesuus nama Naazreet jedhee deebisee jechuudha kanaafuu lafa irratti illee nama gubbaa irratti illee nama gaafa deebi'ee dhufu illee nama gaafa aangoon irraa fuudhamu illee nama gaafa du'u illee nama jechuudha aangoon irraan fuudhama kanallee baasee dubbisuu nan danda'a barbaadanii isallee dubbisee inshallah gara kaanitti dabarsa inshallah nan xumura Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti aangoon akka irraa fuudhamu dubbata arga Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa aboo hundumaa humna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni in ta'a jedha subhaanallah gooftummaallee aboollee humna hundumaa immoo golgoleessee mootummicha deebisee waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni in ta'a jedha erga aangoon irraa fuudhamee booddee erga mootummaa dhabee booddee erga harka duwwaatti hafee booddee guyyaan qiyaamaa dhaabbatti jechuudha itti fufnee maali 28 irratti maal jedha wanti hundinuu ilma waaqayyoo jala yommuu galfamu ilmi immoo ofii isaatii waaqayyo isa waan hundumaa miila isaa jala galche jala hin galaa jedha akkasitti waaqayyo karaa hundumaan waan hundumaa irra hin ta'a